لا سيفجيسته واي بولتي لايك حبيبتي جاللا متي قافة دلت الموت أنت ورين شبدي جتو ها أمان تزوج جتسلالتو صح دمت والله لازم دلكان كي كانت تباسط لها ويتي دلت سنو ورو جبتا أي نكاي يوتي وليك من مال لغات عاتي تنفو زمد تلالون أنا ما كوي بيجي كوي كوي نادا كوي جفت نما والله كاتي أوزا جتو وانتا كسيهما قافا بيجي دفي guyyaa kamisa hunda afatanii ta'anii shaa jedhanii qama'anii shiishaa harkisan. Qama'i naan jedhan numan taa'een laala. Shiishaa harkisi naan jedhan numan taa'een laala. Way qama way harkisu san wallaale isaan illee hammaa waliin hin dhalle inni baratan malee. Hangaruu maalidhee akkuma itti qamaniif akkuma itti shiishaa harkisan kanayyuu aadaa biyyaatiin waliin yoo deemte irra bareeda. Malee dhuftee jabanaa biyyoo jettee jabanaa Awurooppaa jirta kana booda sadi booda afur booda jettee itti amanuu qabda. Tokko san lammaffaa ammoo namni kun naataa yoo jette ofuma kan keetti ilaaluu qabda malee ati horii miti fidanii gabaasa jala kaa'anii bitadhu siin jedhan. dhugaa. obboleettiin teenya garamii garam zoortee akkasii Fanii fuukee isaanii isinii barreessu umurii kiyya. barbaachisu hin Asirratti barbaadu. Gaazin garuu maata. Rakkina takka hin qabu ilmoo. koomentii wayii asii maal jedha beektaa? Ilkaan lakkaa'aa ilkaaniin hin beekamaa. Ilkaaniin miti wallaahi ilkaaniin hin beekamu. Listen, anama fakkeenyaaf, anama fakkeenyaaf. Ilkaan umriidhaa fi miti ilkaan kan nama keessaa Anama fakkeenyaaf, listen, anama fakkeenyaaf waggaa 25. Juunoo dhufa waggaa 26 guuta. Sigalee? Rakkinni idmeen rakkinna hin qabu saaboo. Indoom namni zaman ammaa nama lafa bulee fi nama waan bara beeku namni jaalatu sigalee miti. Anaa kanaa barbaachisaa ta'e bashantamii ijaa namni naan jiru hin jira barmaal ta'e. Haati Faati amma Dubaayii kanaa fi Monnoo kana teettee achitti xiqqoo furuuzi hojjetolee ga'atte malee isin amma no bro. Wallahi namni xiqqis maqaa baan dilbateennaan saaboo namni waa idmeellee waliin dilbatu fakkaata no way. Indoom qal'aa kan tuubiin ana osoo qixxaa nyaadhee garaa guuttadheen quufin biyyaa ba'e wallaahi sareen na nyaatte karaa. Ati maa asii achi nu gurgurta sila rabbii jedhi asii achi maa nu oofta obboleettii teenya caalte. Faayidoolee taarimaan dhufte isaa? Ani Itoophiyaa irraa yoo hagaasii muruu taaribumaan deeme wallaahi laajeen. Umurii kee karuma kanarratti baqa. Gahii madhumee bakka akka dhugaa. ittiin bitan. Gabaa galgalaati jettee haati faate. Gahii madhu. Haadha maal jedhu? Haadha faate rashiniiti gahii madhu jedhiin obboleettii teennaan. Geessi himadhuu siin jedhan bituu barbaaddina fakkaate ijoollee. Gabaa galgalaati. No, anu ardi demi to komti. Wallahi anu akkas ani beektaa. Wui. Hayya umrii kiyya dhugaa. Dis. Dhiisii mataa ati dammoo badru. Niin bakka dis. No bakka umrii kiyya dhugaa amantan isa manu baattan isa 45 dhiisaa bakka amma 46 bara dhufu goota bakka. Dis bakka. Shorba, shiroo. Liti. Mii namni kun hundi ilaala amma dura hin jirani wallahi dhiisaa ko. Hilimatiin tabalaa. Okay, kajar mamek. Intu tukin tabalashaadhani, inimatiin tabalashaadhani. Ada namni kummachi ajaa'ibaatti jira. Ija na laalte gara koo beeri. Namni torbafaatu jira wallahi. Haadha faate? 47 naa barreessaa jiran dhugaa rabbi. Anamma dhugaa dubbachuuf haadha faatee fi isii tamtu caala guddoodha yoo naan jedhan caaltutu caala guddoodha yaa. Akkanan laalee. Liyoon ichilaan why not both? Obboleettii teenya haadha faatee laalmee fuula daa'imaa qabdi. Abdii kumee waan jedhu laal afaan qabdii jirti kanaaf dhoffatte. Dhugaa isaatti 45 eegee himattee obboleettiin teenya. Maa? Abboo wanna goonee as magabaabaam. Annamni hin jaaladhu kunniin dasnaa dhaabeeta. Amma hojiillee macha nyaal. Mirti godde nyaala. Haati faatallee qaama machin.
Aangoo addunyaa Faate keessa faate. ta'uu hin danda'u. No, no, Amma no, boy, onnoo sii miti. beektaa Ooza Sibiraa miti uummata kan. Filipiiniidha. Uummata Filipiinii, Neepaalii, Indunuusiyaa kanneen yoo laalte ilmoo dhandhale biratti xiqqoo. Umrii isaanii yoo gaafatte 45, 35 akkas himatan. Yaa. 36 fa'a. Fuula keessa yoo laalte jechuudha. Baay'eetti Filipiiniin faati jechuudha. Wallaahi si ajaa'iba. Gizee nuti amma umrii keenya hagana jennee himannu isaan maal jedhanii homaa ittiin fakkaatu. Anna osoo biratti isii 20 takka jedhee himadheeni homaa ittiin fakkaatu. Dhugaa rabbi homaa ittiin fakkaatu. Maaliif isaan qacaacaa san ta'anii umrii isaanii umrii kutee jechuudha. Si galamti. Garuu Obboleessi keenya tokko. fiizikaala fuulaatiin miti umriin namaa kan laallamu. Obboleessi keenya tokko. Kabbadame yoo jiraate Itoophiyaa bicha. Itoophiyaa bicha. Namni keenya garuu fuulaan si madaala bari yaani qaama keetiin si madaala yoo furdoo taate ati nama guddaadha bakka fuula keetiin faa si madaala qaamaan si madaala namni Caalii. way Umrii keetii asitti namni waa baay'ee nuun jedhaa jira. Obboleessi keenya tokko maal jedhaa? Ooza rabbii jedhii dhiisii yoo isin abaartillee isinirraa argatti. Please stop please stop. Abaarsa fuudhuuf taatanii. no an naman abaaru rakkoo miti Akkammoo dhuftee mucayyoon tun maakee caala bareeddinaa hin jette saabu maal jechuun barbaaddee tajaajila saabu. Itti dhaqamuuf yoo Uummanni tuwiin jedhe tuwii yoo fedhe amma makii caalii bareeddi jedha. Tuwiin akka waan hin jenneemu osoo inshaallah osoo anin areeda ofirraa mucuq godhee akkana shaarbii maradheetiin shiita wayii uffadhee itti dhufe hin obomsa obboleessi keenya. Baltazaaraa jedhi. Nama argimanaan jaalladha. Nama argimanaan. walirraa bareeddiyaa isaa gaafuma dhalaan takka dhuftee isheen bar walirraa bareeddiyaa. Banni walirraa bareeddan. Haadha faatee walirraa bareeddan yaa. Siifi haadhi faatee moo? Gaafa ani nama dhalaa wajjin ta'u marayyuu banni walirraa bareeddan saabu. Banni walirraa bareeddan saabu. Bara cinqaan keessa jiru bara saabu nan agarree bara saabu. Edaa namatti si karaa si wallaalchise edaan ani ofii akka godhatan. Eebanne osoo saaba zamanni turuu baatee ofii maratanii fuudhuu baatanii kan dhumnee saabu. Silaa jaartii guyyaarra adiinaa saabu. Hin taane tullee. Ama caaltu akkasii Amma duratti ani asitti oosaa waliin taa'e wal fuudhaa walirraa bareeddanidha. Haala gasa sun garuu dhugumallee fakkaataa lebeeta. We don't know garuu. Kaayiroo achi garagaleen fincaayuu. Qiblaan gara kaayiroo san achi ta'e kaayirootti achi garagaleetiin hin salaatu. Anam osoo oozaa heerumi namni oozaa heerumi na jedhani oozaan jaalala kiyyaan qabame aan oozaan heeru. Wallahi. Jibba isaa qabaatee osoo hin taane oozaan sharrii qaba. Bilaa sharri feensanarraa harcaasa laala akka adurree dhibee qabduutitti. wallahi gudimaa garuu Obboleessi keenya dheengadda waan siin jedhe nagarree ati gaafa inni si gorsu. Kum Bakka irraa baqatan dhayitee siin hin jenne badru. Yaa sanii mitiree beeta. Biyya sun ta'in baay'ee beetaa namummaatu na wasanaa beetaa saabu. Sooshaal miidiyaa irratti namni beetaa. Badruu illee hin jira siigalee faaxii illee hin jiru siigalee mi. Garuu hin jiraa miree amma haati faatuutu ni anamma xiqqisma wallollee dibna gootee sodaadde malee. Ijiillee qajeeltee daate. Simaa akka qajeelesaa. Simaa akka qajeelaniyaa. Sodaa baay'een nu jira garuu siigalee koosaniifiyyuu warroonni amma akkeetii kunniin. anamma ati faayida dhugaa rabbi baay'ee dasna jedhu otoo akka isii jechuudha amma ajoosinaa akkana ta'ee silaalu Dhiira taate. Osoo dhiira taate hin fuutaa haadha faate. ani moo argadheeti haadha faatee Wallahi. Qubeellaatitti na itti sun haadha faate. sharri isaan argitu rabbeeni waan inni dalagu. maal jedhu Alif Argadheetii jedhe. beekama. Oozaan beekama sharri baay'atoonni jedhuuf kanaaf yaa. haati faatee argamteeti silaa Osoo isiin dhiira taate illee kennisaaf jechuun. Oozaan muka nyaattaa. Haadha osoo isiin dhiira taate itti heerumu
osoo nane otuudha miti otoo haasa'an osoo dhiira ta'e hin fuudha. Bakka allaqe. Ara bilis bannaakin ara lakkii rabbii jedhii nuti caaltu. Caaltu wanni jarma sirra beera bakka. Maal rakkoo qaba? Maal rakkoo qaba? Torbee kana booda akka Funyaan kee akkamitti fudhataa rifaate a'uuzu billahi minash shaytaani rajiim a'uuzu billahi minash shaytaani maal jechuudha? Hayyi. Wallahi waan hin taane yaad. Wallahi. Isheenno. maaltu? Rifaatee garuu ati maaliin nama tuysifte amma dubartiillee tuysisuu jammartee qaata daa'imman sirraa bootti. Rifaatee qaxalii bultee akka ati Afrikaa jirtaa. Gin gaabii isaa gaafadhu rifaate. Maaliif akkam taate sirra wanni saamma viidiyoo san dheenga dargaaran. Kaamma saalim dalagee na bira himal nagan minni ishee. Gardii cabsite haadha baatee garuu maaliif namni duyitii nama sirra godhaa jira? Kasalii magartee badru. Yaa sanyii mantee qabe. Saliin. Wallahi beekteeti garuu beekaa akkas goote. Maaltu barbaadetti garuu? Saliin Facebook irratti fidanii namni sheerna godhee golfaa jira bal'aa. Anillee Feesbuukaan arge isumattu postotee bar. Maa qooyi rakkinni maal ta'e maa akkas godhatte yeroo? TikTok irra arginsi. Waliin kaasufi. Asii ittiin sirbee jennaan na arrabsitee beektaa girrisaan koomentii jalatti an ittiin sirbee jennaan. Achumaan laayivii gacufadhee deemee poosate. Wallaahi aannan sun akkas illee habaduun baay'ee silaa daa'ima meeqa guddisan basun. Tokko si uumamarree. Kana fudhudha. Ada baate hojii keenyaan. Sababaaf. Waitu minachin. Ijoolleen baay'ee bara ijoollee fiqiriidha barsaa. Fi wallah.